Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota keenya? Ani nagaa kooti, Waaqayyo na galatu. Egaa guyyaa har'aa kana waan baay'ee bareedaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Innis namoota tiiktookiidhaaf haa ta'u, yuutuubiidhaaf haa ta'u, feesbuukiidhaaf illee haa ta'u, viidiyoo edit godhachuudhaa fi appilikeeshinoota adda addaa fayyadamaa kan jirtanii haala kamiitiin haala bareedaatiin edit godhachuu akka dandeenyudha jechuudha kan isinitti agarsiisu. Kanaan dura appilikeeshinii Enshoot irratti wantoota haaraa baay'ee gaafa dhufu isinitti agarsiisaan ture. Ammas egaa appilikeeshiniin kun wantoota baay'ee abdeet godhee jira. Keessattuu dudduuba viidiyoo keenyaa blur gochuudhaaf yookaas dudduuba viidiyoo keenyaa balleessuudhaaf karaa salphaa akkaataa kamiin akka dandeenyu waan bareedaa tokko qabatee nuuf dhufee jira jechuudha. Kanaaf Play Store keessan keessa galtanii warri appilikeeshinii kana qabdanii Enshoot jettanii gaafa barreessitanii isiniif fidaa jechuudha kun appilikeeshinii isa kana. Isa booda abdeet bakka jedhu yookaan yoo namoonni haaraa buufachaa jirtu ta'e immoo install kan jedhu xuquudhaan buufattu jechuudha. San booda appilikeeshinichi asirratti kunoo isiniif bu'a akkuma asitti argaa jirtan haala kanaatiin isiniif bu'aa jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana erga buufattanii booda keessa isaa seeneen haala salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Amma xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jedha. Egaa yeroo jalqabaatiif chaanaalii keenya daawwachaa kan jirtan, chaanaaliin kun maqaan isaa Naardos Tuub jedhama. Egaa chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Chaanaalii kana irratti barnoota adda addaa waan baay'ee namatti tolutu asirratti daddarba waan ta'eef chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif ga'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoota keenya irratti yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan koomentii irra kaa'uu ni dandeessu. Egaa amma danda'ame isiniif deebisuu nan yaala jechuudha. Wantoota appilikeeshinii wajjin wal qabatan wantoota tokko jechuudha. Egaa kallattiidhumaan appilikeeshinii kana keessa seeneen isinitti agarsiisa. Egaa appilikeeshinii kana si'a lamaan tokko barsiiseera. Wantoota abdeet ta'anii dhufanii akkuma inni abdeet ta'ee dhufuun keessa seenee isinitti agarsiisaan ture. Akkaataa itti edit godha illee gamanumaan waa tokko isinitti agarsiisaa waanan adeemuu fi amma xumuraatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa appilikeeshinii kana irratti yeroo tokkoof ni xuxxuunis egaan erga xuxxanii booda wantoota kana sadan isinii fida. Warri jala kana sadani kuni akkaataa kana kaffaltiidhaan hojjetu jechuudha. Warri gararraa kanaa garuu tola waan hojjetamanii fi viidiyoo footoo kolleejii kan jedhu sana inni sadaffaarra jiru kuni kallattiidhumaan suura keenya bakka 2-3 goonee ol bira keenya akka teenyuudhaaf nu gargaara already kun haala kanaatiin jechuudha. Inni kun akkasumaraa waan barbaachisaa natti hin fakkaatu. Egaa kun haala kanaatiin suura keenya baay'ifnee ol bira nannee poosti gochuudhaaf yookiis waa tokko irratti hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Bakka 5tti haa ta'u bakka 6tti haa ta'u bakka barbaadnetti qoonnee kun haala kanaatiin irra deemtanii ilaaluu dandeessu haala kanaatiin jechuudha. Kun kana bifa kanaatiin sheeppii isaa babbareechachaa deemuu ni dandeessu. Keessattuu namoota tiiktookii hojjetaniif kun haala kanaatiin baay'ee bareechessinii fi sirreessa jechuudha. Suuruma baay'ee fayyadamtanii namoonni tokko gaafa haala kanaatiin tiiktookii irratti waa gadhiisanii appilikeeshinii kanatti fayyadamanii jechuudha ni argitu. Kanaaf isa kana keessaa ba'een gara kan biraatti dhaqee isin agarsiisa jechuudha. Tole diskaardii jedhee keessaa ba'a. Egaa inni lammaffaan kunoo footoodha. Footoo kanarra al tokkoof gaafan tokko kunoo haala kanaan naa fida. Bakka pilaasii kanaan ni'u jettee jirti. Ni'u kan jettu kanarraa al tokkoof gaafan tokko suura naaf fida. Suura kana keessaa mee suuruma tokko fudhadheen isinitti agarsiisa. Kunoo suura kana fudhadheen jira. Suura kana ergan fudhadhee bifan barbaaden edit gochuu hin danda'a. Yoon barbaade baakgiraawundii isaa irraa kutuu hin danda'a. Yoon barbaade kaalerii itti gochuu hin danda'a jechuudha. Isa kanaaf jalqabarraa kaasee yoo sitti agarsiisee inni jalqabarraa Canvas jedhu kun wantoota nuti sooshaal miidiyaa keenya irratti itti fayyadamnudha jechuudha. TikTok dabalatee
Instagiraamii dabalatee, yuutuubii dabalatee asirratti kan argitan kun hundumtuu tiwutarii dabalatee jechuudha. Diizaayiniin itti fayyadamnudha jechuudha. Diizaayinoota kana amma fakkeenyaaf kan amma tuqe kun diizaayinii kan feesbuukiiti jechuudha. As qabiyyoon harkisee guutuu ta'a garuu walakkaa suura walakkaa qofa qabeera jechuudha. Kanaaf no frame kan jedhu kanarra yoon kaa'e garuu akkaataa masila jiru sanatti ta'a jechuudha. Inni filter kan jettu kun filtersiin boca yookaas kalarii adda addaa kalarii barbaanne jijjiirrachuu akka dandeenyu jechuudha. Fuula keenyas uffata keenyas oluma duukaa jechuudha. Haala kanaan kan nuuf jijjiiruu danda'udha. Isaan kanatti haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan adjust kan jettu kuni kalariidha. Irra guddeessatti kan irratti xiyyeeffatu kalariidha. Inni kuni kalariidhaa fi ifa irratti kan xiyyeeffatu. Amma fakkeenyaaf asitti bu'ee yoon haala kanaan isitti agarsiise kunoo bifa kanaatiin amma 0 irra kaa'e asiillee kunoo haala kanaatiin irra yoon harkise kalarii sana jijjiiraa deemaa jechuudha. Kalariin gosa barbaadeetti hojjetachuu nan danda'a jechuudha. Kunoo adjust kan jedhu kanarratti jechuudha. Inni itti aanu effektiidha. Effektiin kun wantoota baay'ee dabalee jira. Effektiin kun keessattuu karaa viidiyoo jechuudha. Amma karaa isitti agarsiisaa jiru karaa suuraati. Inni kan biraan kunoo mallattoo stiikarsi kan jettu kana yookaas baakgiraawundiin namoota yuutuubii irratti hojjettanii fi baakgiraawundii barnoota keessanii jijjiiruudhaaf kan itti fayyadamtanidha. Kun haala kanaan yoo keessa seentan baakgiraawundii isiniif jijjiira. Namoota yuutuubii barsiiftan jechuudha. Namoota yuutuubii irratti barumsa laattanii fi wanta rekoordi godhattan sana fiddanii as keessa galchitaniitu isa booddee xaxxanii baakgiraawundii kana keessa yoo barbaadan suuraa as keessa deemtanii dhuftanii filachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo kunoo asuma keessa baakgiraawundii baay'eetu jiru waan ta'eef as keessaa dhuftanii filachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan kan biraan barreeffamoota adda addaatu jiru. Wantoota kana hundumaa fayyadamnee baakgiraawundii isa balleessuuf kan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kunoo haala kanaatiin baakgiraawundii isaa erga irraa balleessinee booda baakgiraawundii kan biraan iddoo barbaanne fidannee bira kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Tole amma kan biraan viidiyoo akkamitti akka hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Isa kana X godhee isiitti keessaa ba'a. Okay. Dudduubatti hin deebi'a. Inni kan biraan kunoo viidiyoo kan jedhu kanarraa al tokkoof ni tuqanna. Erga viidiyoo irra tuqannee new kan jettu kana fudhanna. Isa booda as keessa viidiyoo edit gochuu barbaanne tokko fudhanna. Isa booda jala kana raayitiin jirti. Raayitii kanarra al tokkoof ni tuqna. Isa booda mallattoo inshoot kan jettu kuni viidiyoo keenya irratti akka isheen hin mul'anne gochuudhaaf kunoo ishee irra xunneetu free remove kan jedhu kanarratti al tokkoof ni tuqna. San booda irraa nuuf badaa jechuudha. Egaa ediitii kana gochuu jalqabuudhaaf jalqaba irratti viidiyoo sanarraa al tokkoof ni tuqanna. Isa booda viidiyoo kana maaliif hojjechuu barbaanna? Tiiktookidhaaf yoo ta'e canvas kan jettu kanarraa al tokkoof tuquudhaan tiiktookii as keessa kunoo ni barbaadna. Kan tiiktookii kunooti ammayyuu tiiktookiidhaaf hojjetame waan ta'eef. yuutuubiidhaaf yoo ta'e garuu 16:9 ta'uu qaba waan ta'eef haala kanaatiin ta'a jechuudha. Egaa haala kanaan gaafa ta'u gamaaf gamanaan gurraacha waan ta'eef dirqama baakgiraawundii na barbaachisa jechuudha. Baakgiraawundii kana immoo asii fudhachuu hin danda'a. Yoon barbaade suura koo yoon barbaade immoo wanta biraa fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Kun wanta akkasii kanaa jechuudha. Kun haala kanaatiin fayyadamuu ni danda'a. Amma gaa viidiyoo kana egaa baakgiraawundii isaa haala kamiitiin rimuuvdi gochuu dandeenya kan jedhudha. Yookaas baakgiraawundii isaa bileerii gochuudhaaf akka dimimmisu gochuudhaaf appilikeeshinii haaraan dabalame kun akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha. Egaa viidiyoo kanarraa al tokkoof quba keenyaan ni xunna. Isa booda gamanatti achi as filter kan jettu kanarraa al tokkoof ni xunna. Filteri kanarra erga xunnee booda effekti kanarraa xunnee wantoonni ittiin nuti fayyadamnu wantoota kana arfan baay'ee viidiyoo keenya bareechuuf kan nu barbaachisanii effektiidha, filteriidha, bakka already adjustii kana wantoonni kun viidiyoo keenya kanaaf baay'ee barbaachisoodha.
amma fakkeenyaaf jalqaba kanarra tuqee yoo isiitti agarsiise viidiyoo keenya zoom gochuudhaaf kan nu barbaachisu haala kanaan jechuudha. Egaa inni itti aanu gara dudduubaatti illee deebisuuf kan nu barbaachisu kana keessa seennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa fiiltarii kana keessa gaafa seennu kun wantoota baay'ee fayyadamuu ni dandeenya. Wantoota baay'ee namatti tolan argachuu dandeenya. Adjasti keessa illee seennee haaluma silattiin suura edit gochaa turre sanaatiin edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Haala baay'ee salphaadhaan baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoo edit godhachuudhaa fi kan maaster caalaa yeroo ammaa kana baay'ee hojii guddaa yookaas appilikeeshinii baay'ee abdeet gochaa jirudha waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa dudduuba viidiyoo keenyaa balleessuudhaa fi all effect kan jettu kanarraa al tokkoof ni xunna lammaffaarra kan jirtu. Isa booddee gara dhumaa kanarratti amma fakkeenyaaf viidiyoo keenyatti wantoota adda addaa boca gochuu barbaanne kun haala kanaati waan barbaanne gochuu ni dandeenya. Egaa wantoonni kun akkasumara barbaachisa jedhe waan hin yaadneef gara baakgiraawundiitti an deebi'a. Kunoo dhumarra kan jirtu kanarraa al tokkoof gaafa tuttanii jalqabarratti kan argamtu kana gaafa tuttan kunoo dudduubni viidiyoo kootii haala kanaatiin gurra dimimmiseera jechuudha. Baay'isee diimes akka gurra